أكم جرتو هردفتو تافي داوتو تاكو ياسو برا في يوتيوب يا ولين تاني تيارا حرا ياسو في أيوني سلا تومي في تيا كم أيوني ياسو برا رفتو جتاني غافي سديتو مودندا يعني سغافي نتومي جرا غرومو وان عارفاتشيسا وان تيف وان جرو كينياف نفيدو أنا أفيس سايدو دافيس ون فيدو وان تيف ون كان مو قباكي يا وان غوچون دندينيف سايد ياسون قبا سايدا تشجرا يمن جرا ياسون قبا كناف ياسو انن قبو همو اساتي دي وفين تيمون قبا جدي إما ريفچيسا إما غدا فيدين دوفي ياسو ارغچون قبا جي درقما إسا ارغچون قبا جدين عارفه غرنا دوفي جيچودا تيمون قبا وان تايف چالجي ميتي كسيامي ياسو من سلامه غافتي تو وانا سوف نبايق أبهر وانغو قدا سفدين دفاوغا أكدراني أودو براتف مالك أفوا براتف مدي أنا في سايدو داف درقما وانت توق أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردو فتيا سبرا هندي خيسن باكو جرتني تلقين ربي سنبرا كونو غارا أيون أفتيرتي أيون رانتا كرتي مالك أسيقيا فتشود أن دفنه وان جبتفين دفجرتي ربي الواقع دقاي هندا فواران تنامي مالك أسيقيا فتلتي كرتي شايو Maalime wanni ati gartee waan jabduudha tukuni deemee laalachuu maalime inni amma kaayasu maal jaakasti mulleen beeku wanni kun anis dhugaa taate soba taate mirkaneeffani garuu persentaan 95 dhugaa akka ta'e hin beeka maaliif hojjette waan sitti himu kun ijaanis argee garuu dafee na jalaa bade wanni kun dhugaa ta'e soba ta'e adda baafadheera akkamittiin adda baafadhe gaafta gara magaalaa kana ba'ee nama san argeeni ishi isamoo isaamiti jeen adda baafadhuuf akkana ilaalaan ishi bira deemuudhaaf oonee makiinaatti laaxa inni na jalaa jette amma nama gaggaafachuun jalqabe wanni kun erga uumame ji'a tokko guuteera yaasu wanna beeku qabdu ani oduu kana adda baafachuun qaba jeeni dura gara miidiyaattis gara keetittis osoo hin baasini oduu kana adda baafadhee oduu kana erga adda baafadhee booda ufee sitti ma jedheen yaade akka dubbatametti immoo wanti kun immoo adda baajira ani adda baaseera erga adda baasee immoo akkuma beektutti anis ta'ee saayidis ta'ee cinqii guddaa keessa jira cinqii kana immoo wanna nu furumatu argate bakka wanta nama nu furutu argame namni sun immoo bakka insaan jiran nin beeka maallaqa na gaafate maallaqa guddaa nu gaafate wanna kana immoo ani caljee maallaqa kana baasee ittiin kennuun jedhe harkaan qabaayu maallaqa san nama san walla qunnamsiisuuf jechuudha kanaaf maallaqa san caljee ittiin kennu deemee yaasuu wajjin haasa'ee wanna yaasuun naan jiru san dhagaheen maallaqa itti kennee sayid hanga dhufu eegnee wal qabannee nu sadanuu nama san biratti kachi jenna fuuldura deemne jechuun maal inni wantichi maal seete Said maaliif xaaraa jira maaliif Yemen deemee xaaraa jira Sumayyaa argachuuf jechuun Sumayyaan as jirti bara Sumayyaan as jirti isa sitti muufi dhagahi maal jarjarta ishahee amma nama wayitu natti hime kanaan dura illee akkas hin jeeti magaalaa ishee argeen ture eenyu Sumayyaan eessa jirti Adaamaa jirti ayyoon mirqaante moo dhugumaan Wayani nin qamaamo kan mirqaan waan nin qamamu bar ishahee Adaamaa jirti qulfintu hayyuu ta'i qulfintu namoon ta'i ugaana baan uguma sitmaar yaasu Eko amma bar kana bar akka nama adda nu baasuun argadde bar hoo dhuguma ta'i adda nu baas hoo soba ta'e illee hinaaf amiti wanni sun bakka kana garuu carraa nu arganne kana itti fayyadamne ishii argachuu qabna sayidillee cinqii kana keessa adda baasuu qabna kanaaf anu feesitti mee bar shumaani harbeeti yaa ganama waliin baaneeti iddoo wayi nama gaafachuu deemne kotto iddoo hojii kiyyanaan jettee iddoo hojii ishii deemaa ganama barraaq saati gara zaalama inta ganamuma kanamaaf achi akkanatti asfaaltii nu gidduu jira akkanatti ishiin karaa sanii nin argaan karaa kanaani dirqama makiinaa cawuun qabaa meeshaa dafee qabachuudhaaf makiinaan gir jetti ci makiinaa gurraacha way gurraacha ndi Sumayyaan jedhe harmeeti yarifatte minnaan jette uljira akal harmeeti yasa minnaan jette achi binni jee fiigee ishee qaqqabuudhaaf makiinaan na jala darbuudha
Hakum je akkanatti dhaabee akkana wanjoo makiinaa keessa seeni illim. Kophaasitti moo namni oofuun jira kaa keessa. miti ka daa'ima wanni ijoolleen hoo daa'ima. Keessa jiru daa'immoon natti fakkaate. Makiinaan gurraacha mul'atu. Ayyuu dhiisfannaa. Dhugaadhaasu. Nama biraa si tayyuu ishee miti. Makiinaa. Isheen Finfinnee jirti bara. Sumayyaan. Adaamaa achii kaashi dhagaye kaashi. Kun sobaa ta'u rakkoon qaba. Aya ishee. Kun sobaa ta'u. Mucaa wayiitu bilbilee anchi naan jee oo xaawuntiin kee bara Adaamaa jirti. Xaawuntii jechuun immoo maalidha? Masaanuu. Bilbileeti mucaan Amaariffa danda'a. Heelaan jedheen. Indee maal gocha bilbilee jeen dallaalaa biyya kanaati. Argitee nama hin argaa mana hin argaa wanna barbaadu. Dallala. Anchi naan jee oo jee xaawuntii kee argee naan jee xaawuntii jechuun masaanu. Masaanuu. Masaanuu keessiif argee naan jee. Eessatti argite? Iddoo akkana. Maal yeroo lammataaf deebinnaa deebi'e. Bannaatin bakka jirtuun beektaa? Bakka jiraattuun hin beekaa. Asillee jiraatti Finfinneellee iddoo garaagaraa jiraatti. Garuu gaafa Adaamaa dhuftu bakka ishiin qubattuun hin beekaa naan jedhe. Okay. Adaamaa. Maabeenii kiyyan jedhe. Ani waan feetaniin qaxxaamaan jeen. Ishii iddoo akkasii jirtu osoo hin ta'in amma achi jirti jettee akkanatti himtuun barbaadan jee. Fuulaan qaamaan ishee arguun fedha. Akkasiin fedha waan barbaadde si kennaan jee. 10,000 na gaafate. Amma 10,000 kana ani kafaluus dadhabee miti. Garuu maallaqa kana haa ganuma jennee maallaquma hanga baasnu wanni kun soballee ta'uu danda'a. Maallaqallee nurraa nyaachuu danda'a. Kanaaf dallaalaa kana anaaf si waliin taanee argannee dhugaa ta'e soba kana adda baafannee kan namoota garaagaraa gaggaafannee waan kana mee maal jettaati mee yaada maal qabdaati. Wanni ati kun gartee kan dhugaa ta'u ta'e rabbi gartee dhugaa godhu namichi gartee naannoo kamiti bakki isin naannoo isin galtu hin dubbanne. Hin dubbaddu maallaqatti naa kenni jedhu. Jechuun amma ka Adaamaa keessa ta'e poostaadhaa jira maalee jira boolee jira Adaamaa boolee jira bakka jedhan. Iddoon ishii qaamaan itti argamtu sitti agarsiisa naan jee. Mana 10 natti kenni akkanatti harka keessi qabeen bakka ishiin jirtu si geessa naan jee. Yoo gartee dhugumaan gartee kaarku ta'e maallaqa rakkoon qabu maallaqa ni kanaaf maallaqa ni kanaaf garuu ati ammaan tana kophaa ta'e isii ogartillee maal goota? Amma isan sin jedha. Egaa maal goota? Maal godhu amma yookaan situmti yookaan waan biraati lakki maal qabsiisuun deessu. Ikkoo isaa fa dhufi yaani. Egaa amma illee gartee yoon kan gartee arkutee na sobdee gartee mala baastee nun yola baddi. Kanaaf Said dafee ariifatee dhufuu qaba. Said gaani sani gaa Said. Ariifatee dhufee jechuun Saidii fi Sumayyaa akkanatti wal bira finne. Maallaqa barbaadame ishumtaa jiraattu malee kafallee wal bira finnee haasaa isaanii achitti fixatu. Inni masariidha gabaita. Inni magaariidha. Garuu Said ani yeroo meeqaan gartee kootu jeen aboo koo Said waa maalaki biyya manteessee wanni ati gartee gootu hin jiruuti kara biyya gale baleessoo kootu gali jaani jira. Yoo gartee kana dhagee ka dhufu ta'e welcome. Alhamdulillah. Saidoon yoo ka dhufu ta'e wajjumaan dhayinee Sumayyaa lafa qabnaa jechuudha. Dallaala gartee hamma isii akka joona yoo dhugumaan gartee harku ta'e maallaqa gartee barbaadu kaninee fi qabnaa jechuudha. Garuu Sumayyaan bakka kan teessu. Wanni guddaan kana ani yeroo dabre jechuudha. Sumayyaan gartee Finfinnee naannoo isiin galtu akkamittiin gartee hordofee namni gartee natti himee hoggaan gartee hordofee harka gwanjuu abbichi manaa jechuudha. Aboo namni as galu nama kanaati namni ati gaafatu gartee hin jiruuti. Bannat izziyatti malalas naan jee asitti gartee deddeebitee gibbii dhawaan olin naan jee hin jirtu jechuudha. Dallaalumaa sanis namni gartee kan akkana naannoo kana galaa jee natti himee ture jechuudha. Hin jirtu arkachuu hin dandeenye jechuudha. Amma gaayyuun kun kanatti Sumayyaan bakka kan teessu yoo gartee rabbiin kan mul'isu ta'e alhamdulillah rabbiin mul'isu waan oduu gaariidha oduu gaariidha. Oduu gaarii fidera. Amma wanna kana adda baafachuu qabna. Amma mucaasan beellamee waliin haasofsiisuu qabna naas. Achi Saidoo immoo maal goota silaa nan dhaga'u jee yaasu. Dafi kottu gara biyyaa. Ishiin as jirti barbaannee akka malallee jennee isaa fi ishii wal bira qat goonee dhaabuu qabna. Inshallah. Waan gartee dhimma gartee asii deemee fillee gartee milkoone waan biraa keessa gala jira fi hojjetu rabbi hafidu inshallah. Dubartiin immoo irratti maraachaa jirti sila. Dubartiin immoo irratti maraachaa jirti.
dubartiin barna maal taateen baran. Ani maal akka irratti argan hin beeku ani Saayidoo. Ani irraataa bannaataati. Bannaataachuu ani mataa isaarraa gadi bu'a. Hundaafuu Saayidoo gartee rabbiin isaa gargaaru karaa biyyaa galeenani didee jira. Ammallee kun hojjetillee waan biraa gala jira. Jaartii hajjiidhaatu hojii walolni hajjiillee gartee dhamee ture balaa biraa deemaa jiraachuu. Yoo gartee achi hin galle ta'e isaafuu gartee ulfaataadha jechuudha haalli gartee Yaman inni keessa jirulleen. Ani asii gartee akka obboleessaatti jechuudha akka saayibaatti maatii isaa jechuudha wajjin gartee asii rakkatan jira jechuudha. Anis yaasuu kiyya kaasuma wannan dubbadhuun qaba ka yaasuu gaafas wannan uumame beektaa karaa akkamittiin akkana tumtee beektaa anis yaa'u yaasuu amma anallee na hubadhaame. Isa sirriidha wanni sirriin amma kan maalirra hin jira yaasu akka argitu qobaan jira mee ati yaadime jaarsa kiyya jettee ergatti heerumtee booda mana qullaa keessa mee anaafin dhugaa rabbi dhugaa dubbachuuf ji'a tokko seeraan waliin teenyee beekna mana keessa seeraan teenyee beekna waan baay'een natti dhaga'ama bariyaasu waan baay'een natti dhaga'ama inni tadaraarrabee hoo dhufu jee bakka na aarsee bakka wannuma dubbadhuun afaan keessaan beeku yaasu malee ani waan badaa garaa keessaa hin qabu. Ati sanaaf waan badaa akka yaanne beeka. Garuu akkanatti funna na godha bakka. Innaa yaasuu kiyya ifamaa hoositti dubbadhee illee karaa badiitiin natti ilaalini. Ani barayyuu waa'ee amala keeniin beeka baran. Ani amala keeniin beeka guyyaa sana immoo na aarsitee bara. Guyyaa sani uffata wajjin bara shaaworii na galchitee bara. Kabajaa na dhabdee bishaan narna hixee jechuudha. Sanuu kaameraa dhokeeffattee na dhagame jechuudha. Dongora guddaa gootee waan hin gartee amala kee beeku jecha ayyuu gartee itti na rochoon ayyuu. Amma dhiifama naan goote. Ani maal guyyuma sana barsii godhee bara. Haa guyyuma sanuu uftee laaqanas nyaachisee taaksii godhee isin geessine. Dhiifama yaasuu kiyya kaa dhiifama karaa badiitiin natti ilaalini dhiifama obbolecha kiyya qaali. Ayyee. Rakkoon hin jiru amala keessa reessi waan sarbaachisu jireenya akkanattuu baay'ee qaalaa jira. Jireenya akkana qaalee immoo ati lubbuu takkitti taatee maallaqa dila akkanas bahu kana akkana bittuun godhuun sirrii miti. Namni gartee maallaqa kana fidu lafaan maareen fidu beekadhu. Akkasii bara akkanatti bara jeefata bara. Anis na gartama kunoo ganama subii beetin kun halkan gala. Lubbuu takka irra fuuqqattu. Ati immoo mana keessa teessee akkana akka feetu gangalattee akka feetu taphattee hoggaa maallaqa waan namni gartee lafee fidu kanatti bittiin gootu akkuma lafaa kaatee maallaqattu si dhagamu qabaachuu. Kanaaf waan akkana gartee amma booda gorsa siiftaa nama kabajii silaafuu nama kabajii funnee kanas dhiisi. Tole? Inshallah rabbi gartee nama gartee waa hubatu siyaa godhu. Amiin. Innaa kanarraa fe dubbii tana kaadara. Dubbii tana jabeessi qabi. Anis wanna jiru hanga Saayid dhufu ni ilaala iddoo deemee ishii sakatta'a. Waa'ee Sumayyaadha kan gartee jettu kana. Ati dalaala gartee dalaala ammas gartee maallaqa isin kana malumaan ni jira miti ree sobiituma gartee sobiituma. Lakki amma maallaqaatti naasa'u hanga Saayid dhufu jechuudha qabannee ta'e. Gaafa Saayid dhufu anasi Saayid jennee deemnee dallaalicha argan. Dallaalicha arganne jechuun bakka wanti uumate jechuu miti. Kana amma ka mana illee ati hin galtu silaa waan Saayid hin jirreef mana hin galu jetta asumatti laaqana si affeera. Sin affeera laaqana kee nyaattee gara Finfinnee kee qajeeltaa Shaashambaa jettee. Ana maallaqana na affeerteduma booda birrii itti beekta. Ni na affeera laala ajajni anarraa kafaltiin isarraa. Ta'ure ta'a. Akkasuma dubbiin si kanuma bakka jabaadhu si tolu nagaan turi. Yalla bay. Galatoomi kayaasuu kiyya nagaatti. Nagaatti. Guys nagaan of tura inshallah rabbiin gartee waan kana rabbiin gartee dhugaa haa godhu ayyulleen kana samman tana kuno kanatti arran tana fataa itti kuno mashallah tola jira. Hundaafuu dhiifama an godheef hin jira. Silleen gartee kalas walitti dhiifama goona jira. Maaliif obboleetiyya narraa fiidee bakki isin dheetu hin jiru jechuudha. Nama gartee yeroo quufillee yeroo gartee funnu jelle yeroo waree kana gara funkaariidha. Kun dirqama. Akkana jedhamu jaartii keessan dabaddabaas hin jedhan.
Ay, yoo gartee funni baay'isan dirqama Takkalat lamalat. akkasii nagaan nuuf tura viidiyoo laakshar godha namoonni gartee asuu bira subscribe godhaatti maayitaa guys. I love you. Ayyu. Kan nyaadhuuti dhugamte ishii. Ayyu nyaadhuuti dhugamte aboo jarree seenii gaara. Ashaala nyaadhu kan sifaas nyaatamu. Nyaadhuuti dhugamte ishii. Utimi. Yalla biree kafal. Hin gaabbaza jettee na fidne akka na fiddetti na gaabbazi dubartiin hin kafaltu. Hin kafaltu. Dubartiin ma kafaluu qabaa. Hin kafalu man. Hin qabu. Ayyu barnaadha ayin kun sumarroon jabar. Jaarsa akkattiin soo jirra kadhee. Maali naaf leetitti na fiddee. Bilbila kana osoo gurguree kafaluu hin danda'amu. Aragi ta'e kana. Bilbila kana gurgurree si gurgurree. Eegalee. Ningal. Wala sifan jira? Injir. Murtami? Umrate. Yalla eegal. Kanush. Hayye. Guys, ammanis keen gara Finfinnee deema. Alhamdulillah rabbil alamin nyaanne quufne. Ayyuun baay'ee fataati jirti.